Angko bahasa Jerman drama kanan drama Diana Mita Vishnuda kanan drama semua garbelida wawa kayu nago de bayar kanan dua ugamba ne barakuma nama fisagan nasi ke sagara oma edu kanan ture waldan kun adisi jarama tura erosan techuda ani walda kanan beku gara gujje ture achi walda kana erosan tasitti gallan ufe nama dukan ufe beku bishaan irratti kadhatamee jira bishaan bitadhaadhaan gaafsan yeroo sanitti jechuun ani bishaan waan ittiin bitadhu dhabeen akkasumattan warri bitatan namaddiidha ijoollee wajjin jira qodaatti qiyyaaddu sin qabu harkatti naaqicaa'ii waan hin barbaadefan qabaadeen isaan harkatti naaqinyaan harkuma kootti akkana godheen kiisii koottis godhee fuula koottis godheen gale dhimma itti qabaadheen bishaan san dibadheen galee biyyees immoo yeroo sanitti ammaarradheen bahe biyyuma lafa kana achumanan oggaasanii fi transportii gara biyya alaa mokkoraa ture isa dura oggaa tokko itti yaalee dadhabe daldaalonni birrii koo nyaatanii fedhanaan kuma 3 dhiisee fi transportiin na tajaajilaa naa deebisaa hin jedhin achumaan isaan bakka edanii ji'a jaateechi isaanii aanana dhokatanii transportii kee nama biraatti naa deebisan amma sii deebi'a akkasumaan birrii keessin balleessinii nuti birrii keessin nyaannuudhaan sobaadheen dhiise bakka dhiiseedhaan transportii koo fudheen taa'e guyyaa gaafsanii ani hojii isaasin qabu hojii biraa calqabeera hojii mataa kootii ummadhee calqabeen jira hojicha dhiisee odumaan isa nenne gaafana si sanbataa kan lallabame hojii lamaanii natti dawwalan guyyaan man jira silkii natti dawwalamnaan laale ay kun birrii narraa barbaadan malee deemis jaboo miti kanan jedhu nan murteesse yeroo sanitti isaan achumaan bakka nuti birrii keessin barbaannu birrii irra hodhabde si geggeessina torban irraati bararaan kee ay birriitti marmaraa qabus dhaquus hin qabu birrii tokko hin qabu jedheen isaaniin achumaan isas rakkoo hin qabu ati marmaraa kee yoo fixatte fixadhu nuti karaa bararaatiif rakkoo hin qabudhaan ay kun birrii narraa nyaachuu fedheen amma ziman jalaa jedhe deebisanii nama natti argan nama biraatiin sobeen amma edeen gaafanii guyyaan namusii qaxaroonaa qabee koottu bakka tikkeettii kee dhufe sitti agarsiisa moobaayiliidhaan naan jedhan dhaqeen laaleedhaan laalan sirruma ta'ee hojuma lamaanii sanan torbaamsaa itti bararee deemeen. Erga bishaan sana dibattee. Bishaan sanii akkasumatti namaniin dibadhe kiisii koottis biyyoo san immoo fuudhee galeen buukii koottis transportii koottis naqee jidduma isaatti naqadhe sin jedhe. Namni biyyootti dibaa hin badu. Ilaalame amantiin. Biyyoon suni waa baay'ee hojjate. Mana koo keessatti abbaan manaa koo seruu saniif amantii jummiteen. Innaa abjuunis baay'ee nu rakkisaa bakka wanta baay'eetu jira. Maqaa Yesuusin biyyoo kanarra kan jaalu jiru jedheen gara halgaa koo irratti naqeen fulee. Innaa nan naqee abjuun sunis hin badee maal fiddee naan jedhu anoon beekodheen gafan deemu biddee. Waaqayyoon galateeffadhaa meetu bashiin dubbatu. Waan biyyoo saniitiif arra isa dhugaarra dhugaa ba'a. Ani egaa biyyoon suni dhufee waaqayyoon nan fudhadhee waaqayyoos fudhatee ture. Amma gooftaa fudhateera. Gooftaa fudhateera waldaa kanatti qabamee tureedha. Gooftaa fudhateera biyyoo sababii biyyoo saniitiin jechuudha. Biyyoon suni arra nana manaan biyyoo sanii jechuudha. Maaliif sagalee waaqayyootu lafa kanatti irratti bahee jira waan ta'eef akka inni hojjetu baay'een itti amana. Odoon isa dhugaan bahin ture deemee yeroo dhiyoo keessatti waaqayyo immoo nagumaan nagalchee tureera garuu dhuga baay'een kun narra jira baay'eetu narra raafan arra dhugaa bahuu qaba kan jedhuun ka'e. Innaa deebi'ee isuma dhiyoo kana jiran guunne asumatti odoo waaqeffachaa jiru guyyaa roobiti ganama mucaa wayii na dhukkubadhee hojii achiin naqa karaa mana kiyyaa dhufe. Innaa hojiin dandeenye na dhukkubadheessiise buna daffisee findee waldaadhaan naannee nama amantii duukaa deebi'ee inni qulakkee qorichaan gaachisii fidee dhufaa eeggadhu haa galgalatti hin jedheen achumaan qalladee kolfeessiin jedhee ciisaa ooletti ogguma gallu manni isaa fuuldura kana misaa nyaachuudhaa dhufee misaa dadhabee jira. Haadha manaa wajjin asoolle achumaanani ati sin amantaa inni isaa amanuu innaan ciraashoo biyya natti hin naqin jedhe misaa gadi fuuteef mataa isaa kana keessatti hin naqin misaa isaa keessatti biyya san xabu godheen achumaan yoo fayya garuu dhugaan si baadhee anaafee bishii waaqayyo si fayyisan jedheen sa'aatii 11tti dhufee horii na biraa qabaa gibbii kootti galfata horii san galfachuu dhufee fayyeen maalitti nattee ani minaan san kinoo nyaadheen dhufee nama biraa isaa nyaatee bahee ani hojii dhaquun qabaa borodhee ganama san hojii isaa dhaqate hin fayyee waaqayyo akka nama fayyisuun beeka innis garuu
biyyoon sun maal qabaadha. Haati manaas akkasuma yeroo saniif asumaa gallee gadi teechisa. Oodhati immoo hin beekta silaayuu liqimsi maarreedha. Afaan Waaqayyoon galateeffadhaa. Ishiinis biyyoo isaanii liqimsitee inni gadi teechisuun daqiiqaa sekoondii san keessatti citee mucaanis fayyee dhugaa bayitii nan ba'an jedhanii ishiin ta'uu ishii wajjin dhaabbannee dhugaa banannee tureeyyuudha yaadnee turre. Waaqayyo waan guddaa godhe kana dhugaa ba'uun qabadeen yaada godhe. Torbanarraa immoo baay'ee dudduko baay'ee yeroo dhumaayyuu kaasee da'ummaa kaasee mana dhukkuba garuu kadhatatti narraa badaa yeroo itti deebi'a. Innaa torbanarraa ol baheen ture ergaan darbee ture warri sinnukku warri dugdadhanii ani duddumaan hin bahee nan ciise madarakii kanarra. Baay'ee hoggaan naqeechisu gurra koonatti cufe gurri koonatti cufame uumaan dhaga'u narrafe. Abjuu tokkoon nan arge akka inni hiikamus hamaneetumaan yaa waaqayyo na hiitte bakka dugda kanarraa dheen dura hojii baay'ee hojjedhu hojiin bakka mucoo buleetti koon na biraadha siistaruma koon erga malee hin danda'u iddeen tolchee daqiiqatti hin gaggabu hoggaan kana jedhu torbanarraa nan bahee nan ciise achi galee duddi koos fayyaadha siistariin kiyya hundoo biyya galte ishiin na bira iddeen nan tolfadhee hojii nan hojjedhu maal taate sabani kana maal argattee naan jira warri mana indoo hojii mana koo dhiisen hojii baay'ee warra ollaarree gargaarsarra ture. Fayyaa dadagaaf sanaati. Duddi koos waraansa nan qabaa halkan dandee kalee koo ciisee hin bulu. Waraansa garaatti hin baadhe waan ta'eef kanaaf ilaatadhe halkan guyyaa hojii hojjedhu halkan aadaan bulu. Ergasiif waaqayyo bilisa. Waaqayyoon barsiifadhaa. Amma duddi kee fayyaadha. Duddi koos hundumtuu fayyaadha. Hundumtuu jiru. Waaqayyo inni guddaadha. Isaafoo dhugaa waan achitti abbaasaa biratti waaqayyo dhugaa nuuf ba'a. Maaliif waaqayyo lafa kanarra hin jira. Ayyaanni waaqayyo akka jiru. Eenyumtuyyuu hin amanna iddoo kanatti hannan amana biyyoo miti sagalichatu fayyisa jedhamee caafameera waan ta'eef nan amana maqaa Yesuusiin biyyoo kanaas waan barbaadan amantanii waldaa kanaaf fuutanii baatanii itti goonaan isiniif raawwatama jedheen saba kanaaf ergaan qabaa waaqayyo nama gargaara. Waaqayyo bara kee eebbisuu jireenya kee eebbisuu dhuga ba'umsumaaf si haa dhaabu waaqayyoon galateeffadhaafi.